Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa qabdu fayyaa keessanii. Hadhallee viidiyoo tokko qabadhee isinii dhufee jira. Hadha ka hojii hojjannu daabboo baay'ee bareedaa ta'ee jechuudha. Amma hojiin hojjannaa. Akkuma asitti argitan aannan kubbaayyaa tokko buufadhee jira. Ammas akkuma asitti argitan kubbaayyaa aannan buuse saniin bishaan kubbaayyaa tokko akkasuma buufadha. Ammas kaameraa buufadha. Shorbaa maankaa tokko waan nu ta'u jechuudha. Isa kana tokko itti buufadha. Asittis vaaniliyaa buufadha. Kiisii lama. Akkuma argitan asitti illee killee qaba. Killee lama. Angaru tokko gara adii fayyadama. Bicaa dhiisee adii qofa. Walii galaaf killee lama. Gara tokko bicaadha. Kana adiidha. Bicaa kana immoo booddee gubbaa daabboo dibanna. Asi buufadhee kaadha. Amma jara kanniin kolbatti waliin dhoofna. Kolbatti waliin geenna. Amma egaa kana waliin geenneen boodatti asitti akkuma argitan sukkaara maankaa shorbaa lama itti godhadha. Asitti illee sooqidda aguma isin argitan kana kunoo shaayii maankaa ግማሽ itti godhadha. Asitti immoo dhadhaa maankaa afurii itti godhadha. Shorba maankaa afur itti buufadha. Haaluma kanaan kolbatti waliin geenna. Amma egaa akkanatti kolbatti waliin gahee ta'een booda asitti daakuu qaba. Daakuu kan koo itti buufadha. Gingilchadha haga inni naa gahu jechuu. Gimmitii wanti isinitti himnee fi daakuun gariin bishaan ka fudhatu jira, gariin kan bishaan fudhanne jira. Garuu mee akka gammannutti kubbaayyaa 6 jechuu itti godhanna. Gingilfataatuma itti buufanna haga inni nuu gahutti. Bukeessaa laalaa gingilfataa itti buufanna. Argitan asitti amma akka itti godhu diqqoosii baakin boodarii gimmitimaan shaayii maankaa gimmaashaa waan taatu itti godhadheera. Amma akka argitan kunoo hamma kana itti buufadhee jira. Ona hanqate laalee itti dabalataati hojjedha. Waliin gaadha. Ammallee na barbaachisaa kunoo akkuma argitan ganaadha. Ammas akkasuma daakuu itti dabaladha. Ammallee kunoo akkuma argitan akkana itti dabalee jira. Amma eeganni akkanatti akka waan naa goguu ta'ee amma isa kana keessaa baasa. Amma harkaan bukeessina kolbatti. Amma argitan kun akkan ta'eera asitti buufadha. Bootaan kun nutsuudha itti fayyadaman yeroo kun yeroo daabboo godhee yeroo waa hundaan itti hojjedhu boota kanatti bixiidhaaf fayyadaman nutsuudha. Qulqulluu waan tokko illee hin qabu. Kulbatti asitti kulbatti bukeessa. Haga inni kulbatti argannaa dhiisuutitti daakullee ittuma dabalataatiin. Kunoo amma eega akkanatti bukeeffannee kaaneen booda lixii keenna bakka lamatti baafanna. Akkuma isin argitan kunoo bakka lamatti baafadha. Akka qixxeenaa ta'utti ilaalee. Akkuma isin argitanitti bakka lama baafadhee jira. Amma tokko akkana godhee sahaanima duratti san keessa gad deebisee kaa'adha. Haaluma isin argitan kanaan
isa addaan qoodanne kan ammoo hodhakkaa isaa akkana bannee asitti paawudarii wayim daakuu kaakaoo tokko itti godhanna. Kun akkuma argitan shoorba maankaa tokko guutuu itti godhanna. Ammas isarratti diqqoo isii aannan itti buufannaa. Haaluma kanaan amma immoo kolbatti bukeeffannaa deebineeti. Kunooti amma akkuma argitan akkanatti bukeeffadhee jira. Isaa kaakaoollee kaakaoo itti buusa jechuun isallee asuma keessa saanii kana keessa godhee kanallee saanii kanatti qayyaradhee jira. Lachuus keessa godhee qadaadadhee isaa jechuudha. Diqqoosii gubbaa isaa zayitii dibuu irraanfatina. Akkuma argitan haala kanaan kiisiidhaan qadaadadha. Kun akkuma argitan lachiinuutti qadaadadhee jira. Bakka qadaadee dhiisee daqiiqaa 40 booddee walitti deebina. Amma sanitti amma kunoo deebinee dhufnee jirra. Haala qofi ol jedhetti kunoo haaluma isin argitan kanaan qofi jedhee jira. Waraqata keenya irraa bananna. Akkuma isin argitan amma lixii keenya keessaa baafna. Lixii keenya akkanatti nuuf bukaa'ee jira. Isa kana bakka afuritti qooddanna. Akkuma isin argitan kun bakka afuritti qooddadhee jira. Kunoota amma akkuma argitan akkanatti kaadhee jira. Ammas adii fidanna. Adiillee akkasuma irraa baafannaa. Harka keenya akka isin hin qabneef zayitii ta'ee dhadhaa ta'ee dibachuu dandeettanii. Isallee akkanuma keessaa baafannaa. Isallee akkuma kaaniin bakka afuritti qoodna. Amma kun akkuma asii argitan bakka afur baafadhee akkanatti qopheeffadhee jira. Amma nan xafaxafa akkanatti harka kootiin ta'ee kubbaayyaa illee qabaannaan akkana gadi qabatanii san kan mukaa qabaatan baay'ee bareeda. Akkana godhee hunda isaatuu fidnee wal agarra. Kun amma akkuma argitan isaan hundumaayyuu akkanatti xafaxafadhee fixee jira. Amma wajjin ilaalla. Amma isa tokko jala jira kan chokolaataa. Isarratti kun dhadhaa akkana fudhadhee gubbaa isaa dibadhaa. Haaluma isin argitan kanaan. Kolbatti dibaa. Achiin deebisee kan kaa'u adiidha. Akkuma isin argitan adii kaa'a. Wal qixxeessuuf mokkoraa'a. Akkuma mokkoraaru kan kun haaluma kanaan amma deebisee kan dibadhu dhadhaadha. Ammallee akkanatti bareechisee jala isaa dhadhaa dibaa. Achirraan immoo kan chokolaataa kaayaa. Isinii gala jedhee abdiin qaba. Kun akkuma argitan kana chokolaataa kaayeera. Ammallee eega gurraacha kenneen boodatti ammallee akkasuma dhadhaa dibannaa. Akkuma argitan
Viidiyoon illee isinitti dheerate dhiifama wajjin akka kolbatti isiniif galuu fi anullee deebinee isa adii kaa'anna haaluma isin agartan kanaan. Haaluma kanaan fidnee walitti deebina. Amma kunoo akkuma argitanii fidnee jirra. Daarii isaa akkana goonee wal qixxeessina. Diqqoo isii burcuqqoo durattiitiin qilleensa keessaa baafadhaa qilleensatti galee fi kolbattiinti xiqqoome isii gadi qaqqabadhaa. Akkuma argitan kana harkaanis godhuun danda'ama. Egaa haala kanaan akkana qaqqabadhee fixeen booda maal godhaa hodhakkaa isaatitti muree daariin baasu. Kun akkuma isin mul'ata hidhee abdiin qaba. Amma kaa egaa akkanatti murree kaaneen booda maal goona tokko tokkoon isaa fudhannee akkana deeffannaa. Kanaaf dhadhaa dibuun keenya kanaaf nu fayyada. Akkuma isin argitan kunoo haaluma kanaan haaluma isin argitanii haga jalaa murachuu kolbatti billaa haga jalaa geessaa. Biyya kunoo haga jalaa galiin naan geenne rakkoon qabu. Karama saniin ba'a. Dhuma geennee jira kunoo haala kanaa. Akkana goonee as jala galchuu irraanfatinaa. Ammas haaluma kanaa. Kolbatti murraan waan tokko yoo isin dhibu waan tokko jalma kee geessaa muradhaa billaa keessanii. Kan geenne immoo achuma qabaatiin ammallee billaadhaan tuqaa muraa akka isin hin rakkisne. Haaluma kanaan fidnaa. Amma kunoo akkuma argitan akkanatti baafadhee jira. Hodhakkaa isaa duwwaanaa ta'ee jira. Isa kanneen immoo akkanatti walitti qabne as jala akkana galfannaa. Akkuma isin argitan kunoo haaluma kanaan ni ulfaatu waan tokkollee baay'ee salphaadha. Hunda isaa akkana galfannaa. Viidiyoo isinitti dheeressaa jira akka kolbatti isin galuudhaa fi akkana eega galfanneen booda asitti siinii oovanii naa galu qaba. Kun akkuma argitan an burcuqqoo kaa'ee jira. Hodhakkaa isaa isin ka keekii intini qabaannaan ka hodhakkaa akkanaa qabu san qabaannaan rakkoon qabu. An waan isa manaa hin qabnee fi amma gizeedhaaf isa kana burcuqqoo hodhakkaa kaayaa. Kunoo amma akkuma argitan akkana ol fuudhees intini kan koo keessa gaara. Kunoo burcuqqoon hodhakkaa fiddii. Booddee yeroo ol koffi jedhu nuu guutaa. Amma asitti killee durattii fi aannan xiqqoo tokko itti buufadhee jira. Aannanii fi vaaniliyaa itti godhadhee jira. Kolbatti waliin ga'a. Akkuma agartan eega isa kolbatti akkana waliin ga'een boodatti akkuma isin agartan kunoo haala kanaan waliin gaadheera. Aannan vaaniliyaa fi killee walakkaa bicaadha kan duratti irraa hambifanne jechuudha. Amma daabboo keenya gubbaa dibannaa. Asitti kan isin jechuu barbaadu horri hafuura killee hin dandeenye aannanii fi zayitii gochuu hin dandeessanii. Yaa vaaniliyaan shittaa isaallee waan balleessuuf hagana hunda waan nama jeequu qabu. Akkanatti tolchinee gubbaa isaa dibnaa. Amma egaa kanatti dibanneen booda daqiiqaa 20 haga inni ammas lammaffaa koffannu jedhutti eenna.
jechuudha. Yeroo inni koffi jedhee boodatti walitti deebina. Kunooti amma akkuma argitan daqiiqaa 20 boodatti akkanatti koffunuuf jedhee jira. Haaluma isin argaa jirtan kanaan oovanii kan koo amma 180 irratti jalaaf gubbaa irratti illee banadhee jira. Oovanii galchaa jechuudha. Yeroo bilchaatetti walitti deebina. Kunooti daabboon keenya haala keekii ta'een jechuudha. Akkanatti bareedee nu bilchaatee nuuf ba'ee jira. Akkuma isin argitan kunoo kana fakkaata. Dudduubni isaallee kunoo haaluma kanaan jechuudha. Haala kanaan baay'ee bareeda kan ta'e nuuf ba'ee jira jechuudha. Akkuma argitan haaluma kanaan murree barbaanne ijoollee keenyaa sandaawushii ofii keenyaafillee sandaawushii godhachuu hin dandeenya. Baay'ee laafaa kan ta'ee fi baay'ee isaa bareedaadha daabbichi. Yoo wanti keekiidhaan gargar baafamu hin jiru, sukkaaruma qannafame malee kunoo isa kana fakkaata. Daabboon kiyya kaardha isin hojiin hojjadhe jechuudha. Gubbaa isaa waan barbaadan nuutellaa taanaan, chokolaataa, damma taanaan kunoo ammayyuu asitti isin agarsiisa. Damma dibee akkuma argitan shookamaan dibaa rakkoon hin jiru. Akkanatti dibannee damma keenya nyaachuu hin dandeenya waan barbaanne jechuudha. Qursii ganamaa nuu ta'a, shaayii wajjin nuu ta'a, yeroo barbaanne itti nyaachuu dandeenya. Wallahi baay'ee bareedaa fi baay'ee sooftii isaati. Mokkoraatiin haala kanaan laalaa'a. Ijoollee teessanillee gammachiisa. Kunoo baay'ee akkuma isin argitan kunoo wanta konti walitti qabatu hin jiru. Deebeetuma addaa isinii ba'a jechuudha. Baay'ee laafaa waan ta'e kun akkuma isin argitan baay'ee laafaadha. Qommata isin agarsiisa. Haa nyaannu gibjaa kooti. Viidiyoon keenya kanarraa haala kanaan hojjannee geessinee xumura viidichaa geennee jirra. Oo isinitti tolee laayik gochuu hin dagatinaa. Subscribe godhaa. Maatii faamila kanaa ta'a isiniin jedha. Waadanii walirraa barraa isinirraallee baraa narraallee hin bartanii jechuudha. Narraa bichaa baroo sun ta'e walirraa barraa. Yaada keessanii fi waan isinii hin galle hoo jiraate koomentii jalatti naa barreessaa. Viidiyoo kan kokkoraadha kana fakkaata. Waan hordoftaniif guddaa galatoomaa isiniin jedha. Hamma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan naa turaa. Ciao.